السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالها يوتيوب جرتو نجا كيسني الحمد لله. قاعد من توكسنيف كبدي دفين جرا إن شاء الله قتي من كنا سفر سابية سا هندو مساكن نسني في متى أكسم الليك يسوس سنتنا جرسيسا. سندرت وروني كان دي كنا فهاراتاتا سبسكرايب قد آماتي كينيا تا jiraatonni kanaan duraallee baga nagaan jiraattan na laayikii gochuu hin dagatina. Viidiyoo kana laayikii tuqaa barakallaahu fiikum. Egaa inshallah yoo daqiiqaan naa gahee fi xumura irratti mana kaartaa qabu wayyamoo abbaa qabiyyee irraa bitanii kaartaa itti baafachuu wayya isa jedhu inshallah bal'inaan isiniif hima. Egaa manichi akkuma argitan kanadha. Maashaallah mana kana garuu nama lama wahii mana kiflii jaha mana bareedaa akkasii yoo argite naaf himinaan jettanii turtanii imoorraan dhuftanii hordoftoota kiyya warroonni mana bitachuu barbaadanii imoo osoo hin ta'in WhatsApp Telegraamiin osoo na dubbistanii gaariidha. Warroonni dhugumaan dhugatti mana bitachuu barbaadanii jechuudha. Maaliif imoo lakkoofsa baay'een narra galaa oola wallaahi lakkoofsa baay'een narra galaa. Sanarraa lakkoofsa nama mana natti himate sana gaafa mana argu deebii argachuuf na rakkisa. Warroonni dhugumaan mana barbaadan WhatsAppiif Telegraamiin na dubbisaa. Sanaan alatti garuu deebii keessan isiniif deebisuuf isin argachuu hin danda'u. Maaliif akkuma beekamu imoon lakkoofsa hin mul'isu. Seevii gochuufis illee namaaf hin mijaa'u jechuudha. Imoorraa gara WhatsAppii Telegraamii na dubbisaa barakallaahu fiikum. Akkasuma gaa namoonni lamaan sun mana dhaammattanii yoollee viidiyoo kana argitanii akkasitti deebi'aatii keessaan na dubbisaa yoo mana kana jaallattanii jechuudha. Malee an deebisee isin dubbisuuf hin danda'u. Akkasuma namoonni biraallee siichetti jechuudha kan mana barbaadan keessaan na dubbisaa. Anna hamma gara manaattiin isin deebisaa. Manichi gaa akkuma ilaaltanii zuuriyaan isaa shaklaadha. Maashaallah. Mana sirriitti ijaaramedha jechuudha. Boroonsaas illee kana fakkaata. Maashaallah haala gaariin ijaarame manichi. Kunni duddubbee isaatii boroosaa jechuudha. Mana isaa ta'ee boroosaa. Na warroonni bitachuu barbaadan itti dhihaadha. Na dubbisaa keessaan imoo fi Telegraamii fi WhatsAppiidhaan jechuudha. Imoon haafu. Akkas fakkaata maashaallah. Seera qabeessa manni kun kaartaallee qabaa. Seera qabeessadha. Bishaan ibsaa qoxaarii waa hunda guuttatee jira jechuudha maashaallah. Kan inni argamu godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarboo keessaa. Safarri isaa bakkee jaartii ta'ee dhihoodha. Aspaaltiitti dhihoodha baay'ee tokko. Madrasaattis illee dhihoodha. Masjiidatti dhihoodha. Mana manooriyaaf mijaawaadha jechuudha. Akkasitti warroonni bitachuu barbaadan itti dhihaadha. Kunoo muluun isaa shaklaadha jechuudha manichi. Zuuriyaan isaa hundi isaayyuu qoxaarii illee qabaa. Keessoon isaallee kunoo kana fakkaata. Kuni majlisa yookiin saaloonii isa jedhamudha. Kun majlisa walumaa galatti manichi majlisa waliin kilaasii 6 qaba. Akkasitti akka sirriitti ilaaltan ufan viidiyoo dheeressee namoonni bitachuu barbaadanii itti dhiyaadhaatii sirriitti ilaalladhaa. Kuni koolidariidha. Kuni koolidariidha. Lafti isaallee liishoodha. Liishoon galeeraa jechuudha. Maashaallah manichi baay'ee tokko bakka manyitaadha kuni. Manyitaan isaas illee bal'aadha. Kumsaaxinii waama hunda waliin kan nama gahudha manyitaan isaa jechuudha. Kuni kiflii lammaffaa inni amma kiflii
shawaariitii kotota jira gatitee fi seeraan kaasuun naaf hin mijoofne kanadha kifilii ijoollee jechuudha. Kifiliin ittaanu kifiliin lammaffaa isa kanadha. Ammas kunoo asiinillee kifilii biraatu jira. Kun kifilii biraati mana qodaa osoo hin taane kifilii biraati lakkiku. Asiin darbinee immoo mana qodaatu jira. Walumaa galatti manichi kilaasii 6 qaba. Mana shawaarii illee of keessaa qaba. Hin sirreeffamne sun hammallee baxaxamaatti jira. Kaasuuf naaf hin mijoofne. Egaa manichi kana fakkaata. Abbaan bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa 9952727463. Kuni gaala akkuma argitan karattiin kun asfaaltiidha. Akkas xiqqoodhuma ol baanaan bakka baarzaafii danuu sana asfaaltiidha jechuudha. Asiin akkas yoo baane akkas ol garagallee madrasaadha. Maashaallah safarichi manooriyaaf kan ta'u baay'ee tokko bareeda. Das nama jedha. Abbaan bitachuu barbaadan itti dhiyaadha. Barakallahu fiikum. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Yaada jiru koomentii jala naaf kaa'a. Abbaan mana bitachuu barbaadan keessaan na dubbisaa.